Seenaa gaddisiisaa dhaggeeffatamuu qabu. Harki malee gartaa yoo feete arjoomtaa gariin ifa abdataa si malee hin qabu yoo marganaaf laattaa yoo marganaaf laattaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii kana nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa baay'ee nama gaddisiisu irraas barattan edaa jireenya akkanaas ni jiraayee kan isin jechisiisu isiniif fideen dhufeeraatii hanga xumura qophii kanaatti na dhaggeeffadhaa jecha akkuma beektan chaanaliin kun haaraadha laayik yoo gootan baay'ee na jajjabeessa namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan immoo anaa dhuf jecha sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiista Shoomeeti. Harki malee gartaa yoo feete arjoomtaa. Seenaa gaddisiisaa dhaggeeffatamuu qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 7ffaatti baradheera. Jireenya keessatti argachuunis dhabuunis kanuma jirudha mitiiree. Maatiin anarraa dhaladhee haatiif abbaan koo baay'ee harka qalleessadha. Abbaan koo yeroo yeroodhaan waan isa dhukkubuuf jabaatee hojii kamiyyuu hojjechuu hin danda'u. Nutis ijoolleensaa dhalanne yeroo inni nurra jirutti abbaa keenya gargaaruudhaaf humna hin qabnu yookiin immoo ijoollee. Haa ta'uutii garuu guyyaa fayyaa ta'e abbaan keenyi hanga humna isaa hojjetee maatii isaa jiraachisa. Maarree bifa kanaan otoo jiraannu guyyaa tokko namoonni ollaa keenyaa kottu buna nuuf guurii maallaqa siif kenninaa jedhanii abbaa koo gaafatu. Abbaan kiyyas xiqqoo itti wayyaa'ee waan na tureef gammadee fiigaa buna sana guuruuf deeme. Haa ta'uutii garuu otoo buna guuraa jiruu mukarraa kufee miilli isaa tokko miidhame. Jiraachuudhaaf garaa keenya guuttachuudhaaf harka abbaa keenyaa laalla turre. Haa ta'uutii garuu harkuma kanayyuu cabinsi miillaa takaaltee abbaa koo manatti hambistee lamuu lammata akka hin hojjenne taasiftee. Yeroo kanatti ture beela'uun dheebochuun beelaaf boo'uun anaa fi obboloota koo rakkisuu kan eegale. Kanaaf filannoo gara biraa waan hin jirreef ana obboleettii koo hangafaa obboleessa koo hangafaa ergamaniillee waan argatan butatanii haa nyaatanii as nu biratti haga buusaanii du'urra jechuun haatii fi abbaan koo nu sadan namaaf nu kennanii. Ani isaan keessaa xiqqoon ture. Hojii hojjechuun baay'ee natti ulfaata. Haa ta'uutii garuu gamanaan immoo beela'uun waan na rakkisuuf jaalladheen otoo hin taane dirqameen hojii hojjechuu hin dandeenye hojjedheen jiraadha. Kanaan otoo jirruuti aaduu dhukkubsachuu manuma taa'uunsaallee abbaa qabu kan nu jechisiisu abbaan keenyi yeroo nuti mana namaa keessa naannofnu du'uusaa dhageenye. Kunis gadda gara biraa harmee koo fi nuyi ijoollee isaatti fidee dhufe. Maatiin keenyi haatiif abbaan nurra jiraachuu isaanii hiyyoomanii maqaama isaaniitiin waamamnee jiraachuun keenyi nuuf qoricha ture. Haa ta'uutii garuu bara kana abbaa keenya dhabne. Maatiin anaa fi obboloonni koo bira galanis du'a abbaa keenyaa booda ijoolleen kun bakkeetti hafti nuun jedhanii kanneen nu guddisani kuni mana barnootaa nu galchanii. Kanaan obboloonni koo hangafaa lamaan hojii waliin barnoonni waan baay'eetti ulfaateef hojiin nuti hojjennu umurii keenyaan kan hin madaalamne waan na ta'eef barnoota isaanii kutaa 3 erga gahanii booda barnoota addaan kutanii gara manaatti deebi'uun maasii yookiin immoo maasa namaa keessa guyyaa hojjechaa qarmii funaanaa haadha keenyas gargaaruu eegalanii. Jireenya hadhooftuu kana ijoollummaatiin dhandhamuun dirqama isaanitti ta'e. Kanaan otoo jennuu guyyaa tokko immoo obboleettii keenya hojiidhaaf waamanii reefuma umuriin ishee waggaa 12 kan darbe bakka hojiitti gudeedanii dhiiga ishee waliin boo'aa gara haadha keenyaatti deebite. Hiniyyituu ijoolleedha. Abbaan qabdu abbaa ishee waammattu. Obbolaa isheetti himattu obbolaan ishee xixiqqoodha. Kan qabdu haadhumaa haadha isheetti himattee haati immoo dubartii humna kan hin qabne waan na taateef boo'uu rabbitti iyyuu malee isheenis wanta gootuu fi tokkoyyuu hin qabdu. Kunis gadda gara biraa mana keenyaa ta'e. Anis yeroo kanarraatii kaasee har'amoo bor na gudeetu jedheen umrii ijoollummaatiin sodaachaa jiraachuun eegale. Kanumaanis obboleettiin keenyi gudeedamte kuni nama ishee gudeedetti abbaa
ijoollee afuriiti baruma kana heerumte. Gamana yeroo jennu gamasiin yeroo jennu gamanaan jireenyi rakkoo nutti darbachuu isheetti fufte. Obboleettiin koo erga heerumtee booda namoonni ani bira hojjedhu nyaata nyaadhullee na dhorkuu eegalanii. Anis gaafan beela'ee burtukaana dhukkubsataa lafaa funaaneen uffata kootti guurradheen mana galee nyaadhaa. Gaafa naaf tolan warri abbaa burtukaana fayyaa kutanii naaf kennu. Namni nyaanne hojjechuuf humna hin qabu. Fayyaan isaallee ni miidhama mitire. Yeroo kanatti harki koo diriiruu kottoonfachuu dida. Akka sa'aa gadi jedheen nyaata nyaadhaa bishaan dhugaa. Kana yeroo dhaga'u obboleessi koo akkam obboleettii koo hanga isheen kana taatutti miitu jechuun dhufee na fudhate. Yeroo sanatti barnootaan kutaa 5ffaa gaheen ture. Kanaan wal jajjabeessaa obboleessa koo waliin haadha keenya gargaaruutti fufne. Waggaa 2 booddee kutaa 7ffaa yeroon baradhu garuu ammas rakkoon gara biraan mudate. Barrisaa bara 2005 ture. Obboleessi koo dur mana kan ciisu bakkee buluu eegale. Anis haati kiyyees maali mana buli jennee yeroo kadhannuuni tole nuun jedhu. Nutis yeroodhaaf diidatu itti toleeti jennee dhiisnus haa ta'uutii garuu dhugaan jirtu kana hin turre. Obboleessi koo baay'ee dhukkubsachaa jira. Aaduu dhukkubsachuusaa akka nuti irratti hin barreef diida bulaa. Guyyaa hojii maaliif hin deemtu jedhee yeroon gaafadhu har'a dadhabeera borin deema otoo naan jedhu bubbulee. Haa ta'uutii garuu halkan guyyaa tokko otoonni baay'ee aaduun dhagahe. Mana yaalaa geessuuf ana biras haadha kiyya biras maallaqni homtuu waan hin jirreef ollaa kadhadheen mana yaalaa akkanaaf geessan hin gaafadhe. Tole jedhanii ollaan mana yaalaa naaf geessanii. Haa ta'uutii garuu fayyee nama ta'ee nagaasaatti deebi'ee nuuf deebi'a obboleessi keenya jenne du'ee reeffa isaatu saanduqaan baatamee mana seene. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Rakkinni mudhii ishee hidhattee balbala keenyarraa dhibuu diddee. Mana nuti jiraannu keessa kan bullu ilmi dhiiraa obboleessi koo waan jiruufi karaa hedduu urataa salphaatti bineensi seenuu kan danda'u. Guyyaa obboleessi keenyi du'erraa kaasee mana sana bulleen beeknu. Ollaa deemnee buluu eegalle. Yeroo sanatti nan yaadadhaa anis haati koos waan uffannu hin qabnu. Qorri akka garaasaa nutti taphata. Obboleessa koo akka abbaa koottiin jaalladhu akka abbaanaaf ta'u duuti salphumaan guyya 3tti na harkaa fudhate. Galgala mana namaa buleen ganama barii ka'ee immoo balbala keenyarra taa'een boo'aan oola. Barnoota 8 kuteera. Kanaan otoo hin jiru guyyaa tokko dargaggeessi yeroo hedduu gaaffii jaalalaaf na gaafatee ani dideen tokko maaliif boossaa jedhee na gaafate. Anis wanta rakkadhee fi sa'aatii kana haadha koo gargaaruuf lafan dhaqu akkan dhabe itti hime. Innis deebi'een dhufa jedhee battaluma deeme. Dargaggeessi kun guyyaa 2 booddee deebi'ee dhufuun kottu ijoolleen dubaraa mana kireeffatanii jiraatantu jira. Isaaniin ani waan hin beekuuf achan si geessaa jedhee na gaafate. Garattiin deemu waan hin beekneef carraa gara biraa jireenya koo waan hin qabneef tole jedheen balbalarra taa'ee boo'uu koorraa isa duukaan deeme. Erga deemsa dheeraa deemnee booda mana namni homtuu keessa hin jirre tokko na geessee ijoolleen ammuma reefu keessaa ba'anii nan dhufaa taa'i jedhee ana biraa deeme. Mana sana keessa meeshaan namni keessa jiraachuu mul'isu tokkollee hin jiru. Haa ta'uutii garuu jireenya koof carraa gara biraan qabu. Aduunis yeroo dhiitu gara galgalaa naannoo sa'a tokkootti dargaggeessi kun deebi'ee dhufe. Anis eessa jiru ijoolleen meerre jedhee yeroon gaafadhuuni afaan kee qabinaan jechuun na kabaluun erga na kuffisee booda bakka sanatti kabaja koo narraa fudhate. Qabeenyi dubartii inni hangafaa kabaja isheedha. Dubartiin hiyyeettiin yoo dhabde kabaja isheen dhabdu. Ani garuu hiyyeettiis ta'een kabaja koos nan dhabe. Wanti hundumtuu na jalaa dukkanaa'e. Barumsi koo harmee koo gargaaruunis karaatti na jalaa hafe. Abdiin ani qabate bishaan ta'ee dhangala'e. Dargaggeessi kun gaafa barbaade na reebaam. Gaafa barbaade immoo nagatee bakkee bulaam. Guyyaatti tole immoo dubartii gara biraa qabatee dhufaam. Kanaan rakkina hamaa kan duriin ol dabarsuutiin fufee. Gidiraa kana keessa otoo hin jiru guyyaa tokko na waamee har'aa kaastee piroosesii gara biyya Arabaa deemuu eegalta. Lakki hin deemu hin dhaqu kan jettu yoo ta'e immoo miilla kee fi harka kee caccabseen daandiitti si baaseen akka kadhattu si taasiseen galgala maallaqa kadhachaa oolte sirraa
isaan funaanaa isa kamsii wayyaa jedhee na gaafatam. Anis caccabee kadhattuu ta'uu korra biyya hambaa deemuunaaf wayyaa tarii haadha koollee carraa kanaan hin gargaara ta'a jedhee yaadeen biyya hambaan deeman jedheeni. Turtiin isa bira tureeti kanan galateeffachuu barbaadu dubartii ollaa kooti. Akka inni na reebu akka inni na dhiitu waan beektuuf hanga inni tasgabbaa'utti nama kanaaf ulfaa'uun qabdu naan jettee qoricha ulfaa naaf kennaa turte. Piroosesii biyya hambaas jalqabeen baatii tokko keessatti rabbi naaf milkeesse. Kanaan biyya hambaa deemeen haga waggaa tokkotti sagalee haadha koo jirtii fi duuteettii ishee otoo hin dhaga'iin hin ture. Haa ta'uutii garuu baatii baatiidhaan maallaqan argadhu jaalallee koo haa ta'uu abbaa manaa koo mana isaatii akka garaa isaa namanatti taphatuuf gowwummaadhaan ergaafiin ture. Dubartii baadiyyaatti dhalattee guddatte waanan ta'eef waa'ee dhimma sooshaal miidiyaa wantan beeku hin qabu. Guyyaa tokko garuu meeshaa bituuf gara suuqiitti deemaan otoo jiru naannoon ani jiraadhuudhaati dubartii naannoo keenya taate intala Oromoon argee akka nama aannan dhugee qabbanaa'ee battalumas bilbila wal jijjiirree walirraa adda baanee galgala bilbileefiin seenaa koo tokko lamaan himee. Isheenis gonkumaa baatii kanarraatii kaastee nama kanatti maallaqa keen erginnaan jetee na dhorkite. Anis bilbileen har'aa kaaseen maallaqa homaa siif hin erguun jedheeni. Innis baay'ee aaruun simmaraacha gara biyya kanaatti deebiteen jiraattu naan jedhee. Dabalataan suuraa uffata koo kan koo kan ta'e hunda suuraa kaasee natti erguun kana hunda mana xonqaayii yookiin immoo qaalluu yookiin immoo falfaltuu geesseen simaraachaa hangal lubbuudhaan jirutti dhiira biraatti heerumtee hin jiraatu naan jedhee doorsisa eegalee. Anis deebiseefiin carraan koo silaa takkaa badee yoo dandeesse nama raachi jedheen ofirraa bilookkii godheeni. Harki malee gartaa yoo feete arjoomtaa gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Kanaanis otoo hin jedhu kontiraanni biyya hambaa mana ani hojjedhu ni dhumate. Gara biyyaatti deebi'uun koos ni dhiyaate. Mucaa hiriyaa koo wal barre kanatis itti himee. Isheenis naannoo Finfinnee mucaan fira koo ni jira. Dhufee buufata xiyyaaraatti si fudhataa hin yaada'innaan jedhee. Sanaan booddee isheenis haala kana naaf mijeessuuf gurbaa kanatti bilbiltee rakkoo koollee dabaltee itti himte. Innis baay'ee gaddee naaf bilbilee jabaadhu kanaan booddee kophaa kee miti naan jedhee. Anis nama gara biraa jabaadhu naan jedhu of biraa qabaachuu kootti baay'een gammadee. Yeroon galumsa koos gahee gara Itoophiyaatti ni malee. Dargaggeessi kunis dhufee na fudhate. Akka carraa ta'ee yeroo sanatti daandiin gara biyya keenyaa geessu cufaa ture. Amma banamutti gurbaama kana baran ture. Turtii guyyoota muraasaa boodee gaaffii kana naaf dhiyeesse. Ani jalqabuman waa'ee kee dhagaheen baay'een si jaalladhee seenaa kees eenyummaa kees bu'aa bayii kaleessa dabarsitees waan hin beekuuf kaleessa kee si dagachiiseen har'a kee gammachuudhaan guuteen si waliin hin jiraadhaa jedhee na gaafate. Anis ittan yaadaa bultiin yookiin immoo jireenyi takkaa kan murteessanii miti jedheen deebiseefi yeroo kanannis akkana jechuun jecha koo hidhee dhugaa dubbachuuf seenaa kee dhagahee jireenya ati kaleessa dabarsite beekee dhiirri si jaallachuu danda'u gonkumaa hin jiru. Anaan garuu rabbi eeyyamee laphee koo banee akkan si jaalladhu na taasiseera jedhee yeroo natti dubbatu dhuguma ilmi dhiiraa fedhii koo malee gudeedamuu rakkinni akkanatti na hidhuu ishee beekee carraan ishee hin ta'u jedhee hin na dhiisa jedheen jechoota inni na takaaleen tole jedheen guyyaa kanarraa kaasee waliin jiraachuu eegalee. Turtii guyyoota muraasaa boodees namoota muraasa waamnee qubeelaa hidhannee bultii keenyas maatii keenya beeksisnee magaalaa Finfinneetti deebinee jiraachuu eegallee. Kanaan anis maallaqan biyya hambaarraatii qabadhee dhufe waan jiruuf kanan jiraachuu barbaadu jalqaba harmee koofillee waan na ta'eef harmee koof mana isheen jaallattu ijaaree fi ganna rooba bona aduun halkan bineensi mana rakkisu keessaa isheen baasee. Kanaan mana haadha koo ijaaree fi akuman deebi'een maallaqni wanta na harkaa dhumeefaa ta'u hin beekum abbaan manaan koo natti jijjiiramuu eegalee. Qoricha ulfa dhorku ofiisaatii biteenaaf fidaam. Anis maaliif jedhee yeroon gaaf
gaafadhu ati daa'imaam kanaaf achi bunnee ilmaan godhannaam umrii kee kanaan daa'ima godhachuu hin dandeessum ni miidhamta naan jedhaam anis dhuguma wanta naaf yaadu natti fakkaateen waan inni naan jedhu gammachuudhaan hin fudhadhaam yaa Rabbii nan boqodhee jedheen sodaa keessa koo jiruun Rabbiin hin galateessaam haa ta'uutii garuu hafteen sodaan koo dhugaa turteem abbaan manaan koo sababa xiqqoo barbaadee bishaan ni qallate bishaan ni furdate jedhee na reebuu eegaleem ganamaa fi galgalli koo ulee qofaa ta'eem anis guyyaa tokko maal taatee maaliif na reebdaa jireenya kee kaleessaarraa sin boqochiisa naan jettee na fuute mitii jedhee yeroon gaafadhu yeroo kanannis otuu ati afaan arabiffaa beektuuti ani waardiyyaa baankii ta'een otoo ati jirtuu halkaniif guyyaa hojii kanatti hin gubadhaayii jedhee naaf deebiseem yeroo kanaanis uleedhaan maaliif na ajjeeftaree akkana jettee natti naasoftuyi yoo barbaadde deebi'een deeman jedheeni innis tole naan jedhee viizaa koo ergadheen guyyaa gabaabaa keessatti naaf deebi'ee gara biyya ormaatii deebi'eeni malee turtii baatii 6 ergan hojjedhee booda maallaqa naaf ergii hojiin eegalaa jedhee na gaafateem anis tole jedheefiin maallaqan hojjedheen ergeefiim innis maallaquma kanaan mana ciree banee hojii eegaleem darbees konkolaachisummaan barsiiseem haala kanaan otoo jiruu manni nyaataasaa firii argachaa guddachaa jabaachaa dhufeem maallaqan hojjedhu isatti ergaa waanan tureef kan ofii hojjetu sitti dabalee konkolaataa manaa bitateem ammagaa jireenyi kansaas sirraa jira jedheen kanaan olitti biyya ormaatti gubachuun narra hin jiru galeen hawwii koo daa'ima godhadheen bultii ho'aa ijaarradheen nan jiraadha jedheen qophiin eegaleem wantoota na barbaachisan bibbitadheen guyyaa galumsa koos eeguun eegaleem haa ta'uutii garuu dubbiin akka ani yaade naaf hin taaneem harkii malee gartaa yoo feete arjoomtaa gariin ifa abdataa si malee hin qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa abbaan manaan koo namicha dura na gudeedee isa waliin jiraachaan ture barbaadee argatee diraamaa irratti taphatee bakka inni jiru deemee gara magaalaa Finfinnee fiduun mana nyaataa isaallee argisiisuun warra koo maatii koo walitti qabeensi waama yeroo sana dhuftee maaliif haadha manaa koo fuuta jettee na gaafatta jechuun walii galee akkuma walii galees godheem maatii obboloota isaa hiriyoota isaa gidduutti dubartiin kun anatti heerumtee otoo jirtu maaliif fuuta jechuun lola kaasaam hiriyoonni isaas dubbii lola sobaa kana erga tasgabbeessanii booda gara kootti naaf bilbiluun utuu abbaa manaa qabdu maaliif isatti heerumte jechuun na loluu na arrabsuu na komachuu eegalanii anis gara abbaa manaa kiyyaatti bilbileen maalii seenaa jireenya koo kanaatiin beeknetu jira moo tokko lamaan waa'ee koo sitti himneeyi jedhee yeroon gaafadhu ani wanta kana maatii fi hiriyoota kiyya amansiisuu waan hin dadhabeef abbaan manaan kee immoo kunoo dhufee haadha manaa koo bira geessee jennaan sin ajjeesa jedhee waan na doorsiseef ani har'aa kaaseen si waliin dubbii dhaabeera atis jireenya mataa kee barbaaddadhu anis jireenya mataa koon barbaaddadhaa jedhee natti dubbateem dhufuuf guyyoota muraasatu naafee anis maaliif kana na gootaa jedhee yeroon deebisuufi konkolaataas mana nyaataas lafan qabus maqaa obboloota kootiin hin bitee gaafa adda bahan silaa qabeenyuma hiratu ani maqaa kootiin homaa waan hin qabneef yoo dhuftes na himattee wanta adda qooddattu waan hin qabneef ammuma fala barbaadadhu har'aa kaastee bilbila koo irratti hin bilbiliin jechuun narratti cufeem bilookkis na godheem kanaan gaa'elli koos diigameem galee boqochuudhaaf ilmaan horachuudhaaf maatii gammadaa dhaabbachuudhaaf hawwiin qabuun ture tikkeettiin pileeniin kutadhe dabalatee hundumtuu bishaan na jalaa ta'eem ijoollummaa kootii kaasee qorumsaa fi gidiraa hedduu keessan dabarseem har'as boqonnaan dhabeem abdiin jiraachuu koo na keessaa dhumeem kanaan booddee carraa nani qabu lubbuu koo balleessuudhaam haa ta'uutii garuu seenaa koo dhaggeeffattanii yaada keessan nan eeggadhaam sammuun koo dhukkubsatee gaa'ela koos dhabeen fayyaa nama maraatu ergan ta'ee har'a baatii 6 fixeeraam otoon gara biyyaatti hin deebi'an jedhee namuma buufata xiyyaaraallee dhufee na fudhatu hin qabu kontiraata kiyya waggaa tokko dabaleen hojjechaan jiraam meessin immoo seenaa kiyya kan dhageessan yaada jajjabinaa tarii umrii jireenya koo dabaluu danda'u abdiina turu naaf qoodaa komentii jalatti naaf barreessaa ana obboleettii keessan biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa harkii malee gartaa yoo feete arjoomtaa gariin ifa
abdata ansi maleen qabu yoom harkana flatta yoom harkana flatta. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa irraa ilaallee waa hedduu akka dhageessan akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Yaada keessan obboleettii keenyaaf komentii jalatti qoodaafii jecha chaanaliin kun akka guddatu seenaawwan keessan yeroo yerootiin akka dhiyeessu yoo barbaaddan viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa, akkanumallee chaanalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa jecha seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Harki malee gartaa Fete arjomta gariin ifa abdata ansi maleen qabu yoom harkana flatta.